Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamiyyoon eegdanii, akkamii sa'aatii kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, Mootii moototaa kan ta'e Gooftaan keenya Yesus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatitti, du'a keessaa gara jireenyatti, Si'oolii irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara eebbatitti, garbummaa irraa gara bilisummaatti, gadda irraa gara gammachuutti, salphina irraa gara ulfinaatti kan nu fide, inni rakkina keenyaaf furmaata kan nuuf ta'u, inni dadhabbii keenyaaf humna kan nuuf ta'u, inni dhukkuba keenyaaf qoricha kan nuuf ta'u, inni gaafii keenyaaf deebii kan nuuf ta'u, inni eenyummaa keenyaaf bu'uura kan nuuf ta'u, inni jireenya keenya bu'uura kan nuuf ta'uu fi inni eenyummaa keenya miidhagina kan nuuf ta'u, maqaan Gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa isheenis nuti qulqulleettee qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleettii dubree maaramii kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniititti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti, sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu, Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 14. Jechi Waaqayyoo ulfaatan akkana jedha: tiksee gaarii nana, ani hoolota koo beekaa, hoolonni koos ana beeku jedha. Maqaan Waaqayyoo, maqaan Gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa kan nu barsiisu Waaqayyoodha, kan nu gorsus Waaqayyoodha, kan karaa nutti agarsiisu Waaqayyoodha. Nuti meeshaa taanee sagalee isaa kabajamaa dabarsuudha yaa saba Waaqayyoo. Tiksee gaarii nana, ani hoolota koo beekaa, hoolonni kootis ana beeku jedha. Egaa tiksee gaarii kan ta'e Gooftaan keenya Yesus Kiristoos, inni kan nu eegu, inni kan karaa nutti agarsiisu, inni immoo hoolota isaanii beeka, hoolota isaanii beeka, hoolonni isaatis immoo isanii beeku jechuudha yaa saba Waaqayyoodha. As keessatti kan hubannu Gooftaan keenya Yesus Kiristoos kan dubbate tokko ni arganna jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irraa kaafnee yoo ilaalle, Gooftaan keenya Yesus Kiristoos akkana jedha: dhuguma dhugaa isinitti himaa, namoonni gola hoolotaatti balbalaan ol galuu dhiisee karaa biraatiin ol lixu. Inni hattuudha jedhee dubbata, akkasumas inni saamtuudhaas jedhee dubbata. Egaa dhuguma dhugaa isinitti himaa, namni gola hoolotaatiin balbala ol galuu dhiisee karaa biraatiin ol galu, inni hattuu akka ta'e, inni saamtuu akka ta'e Gooftaan keenya Yesus Kiristoos nutti dubbata jechuudha. Har'a namoonni baay'een hojii Waaqayyoo keessa yookiin mana Waaqayyoo keessa osoo jiranuu karaa kallattiis ta'e kallattiidhaan Waaqa harka tolfeetti kan muran, kan bulaa jiran, Waaqa dhugaa wallaaluun, Waaqa hafuura xuraatitti kan bulan baay'een isaanii ni jiran. Dukkaneeffatanii Waaqayyo nun argu jedhetti fakkaate ija namaa deeffachuudhaan iddoon taane kan oolan baay'een isaanii ni jiran. Karaa Waaqayyootirraa dhokachuudhaan balballi Waaqayyoo yookiin daandii Waaqayyoo takka malee daandii Waaqayyoo baay'ee miti. Addunyaa kanarra garuu karaa baay'ee jira. Karaa baay'ee kan ittiin deemnu baay'een ni jiran. Karaa hafuura xuraa, karaa sagaagalummaa, karaa sobuu, karaa namarratti ka'uu, karaa wal hamachuu, karaa wal arrabsuu ni jira yaa saba Waaqayyoo. Karaawwan kun karaawwan fedha fooniitti nama harkisanidha.
karaa seexanaatiin ni jira. Inni kunis immoo daandii 666 kan adeemsisuudha jechuudha. Daandii hafuura xuraatti kan nama oofu jechuudha. Egaa daandii seexanaa kun immoo waa sadiif nu saaxila yaa saba Waaqayyoo. Du'a fooniitiif nu saaxila, du'a lubbuutiif nu saaxila, du'a dhabiitiif nu saaxila jechuudha. Sadiin kanaaf nu saaxila. Du'a foonii yoo jennu namni tokko foon isaatiin kan du'u gara si'oolitti akka bu'u nu taasisa. Du'a lubbuutiin jechuun immoo fooniinis lubbuudhaanis kan du'u ibidda bara baraatti kan galu jechuudha. Du'a dhabii jechuun lubbuun osoo jiru yookiin du'ee hin duune akkasumatti kan raakame yookiin immoo joonjaa jiraatu jechuudha. Uumaa isaa wallaaluudhaan karaa dhugaa wallaaluudhaan kan jiraatu jechuudha. Isaan sun Waaqayyoo hin beekan, Waaqayyoos isaan hin beeku. Isaan hoolota isaatii miti, isaan saamtota jedhamu. Isaan immoo warroota hattootaatti ilaala jechuudha Waaqayyoo. Garuu hoolota isaa kan ta'e kan jecha isaa dhaga'u, kan jecha isaa dubbatu, kan jecha isaa barsiisu faana yoo deeman, kan jecha isaa faarfatu faana kan deemu, inni Waaqa isaa waan beekuuf Waaqayyoonis immoo hoolota koo jedhee isaan yaama. Maaliif tiksee gaariin isa waan ta'eef jechuudha. Namoonni balbala gola hoolotaatiin ol galu garuu inni tiksee hoolota sanaati. Namoonni balbala hoolotaa sana eegee balbala saniin galu tiksee isaanii kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tiksee gaariidha jechuudha. Tiksee saniif keellaa eegduu ni bana yookiin balbala ni banaaf. Hoolonni sunis sagalee isaa ni beeku. Inni hoolota isaa maqaa isaaniitiin ni waama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Maqaa isaaniitiin waame kan ol galanis gadi ni baasa, olis ni galfata jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoolota isaa sana. Kanaaf Waaqayyoon nuti dhuguma hoolota isaa yoo taane, dhuguma nuti isa duukaa yoo buune, inni nu to'ata. Maqaa keenyaan nu beeka, olis nu galfata, gadis nu baafata. Nu bobbaafatee addunyaa kanarra beekee yaada keenya geenye kan ittiin deddeebinu nuti hoolota isaa waan taaneef yookiin immoo jecha isaa waan dhageenyuuf malee akka fedha isaatti waan jiraannuuf malee oduu akka fedha isaatti hin taane ta'e nuti isaa maayikiroo sakandii takkaaf jiraachuu hin dandeenyu yaa saba Waaqayyoodha. Hoolota isaa hundumaa erga gadi yaasee fuula isaa duratti ni adeema jedha. Hoolonni sagalee isaa waan beekaniif isa duukaa ni bu'u jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:4 yoo dubbifne jecha kana ni arganna jechuudha. Sagalee warra ormaa waan hin beekneef namni orma hin baqatu. Namni ormaa ni baqatu malee isa duukaa hin bu'ani. Warroonni sagalee warra ormaa yookiin immoo warra Waaqayyoo hin beekne Waaqayyo duukaan bu'an irraa dheessu. Fakkeenyaaf warroonni Waaqayyootti hin bulle yookiin Waaqa harka tolfeetti bulan yookiin uuma isaanii hin beekne gaafa jechi isaa dubbatamu ni aaru. Gaafa jechi isaa dubbatamu mataa dhukkuba. Gaafa jechi isaa dubbatamu ni hamuummatu. Gaafa jechi isaa dubbatamu gurra isaanitti dhaga'uu hin barbaadan jechuudha. Isaan kun hoolota Waaqayyoo osoo hin taane warroota hoolota isaa ta'uu irraa kan dheessanidha jechuudha yookiin uuma isaanii hin beekne jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ammas deebisee akkana jedheen jechuudha. Dhuguma dhugaa isinitti himaa, ani balbala hoolotaa warra isa na dura bu'anii karaa biraatiin bixan hundinuu hattuudha jedhee dubbatee jira. Saamtuudha jedhee dubbatee jira jechuudha. Achuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:7-8 yoo dubbifne ni arganna jechuudha. Hoolonni isaa garuu daandii isaanii beeku, jecha isaatis ni dhaga'u jechuudha. Balbalichi ana, inni anaan ol galuu ni fayya jedhee jira gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Olis ni gala jedhee jira, gadis ni ba'a jedhee jira, margachas ni dheeda jedhee jira. Egaa asirratti kan hubannu balballi anaa jedhee jira gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Balballi erga isa ta'e balbala saniin kan galu hoolota isaati. Balbala saniin kan galu jecha isaa kan dhaga'u, balbala saniin kan galu akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ajajitti kan deemu jechuudha. Inni sun balbala isaatiin ni gara. Balbala isaatiin galee ni jiraata. Inni ni fayyas. Hamaan isa hin argatu. Hamaa jalas darbee kan isaatiin ni jiraata. Gadis ni ba'a erga ol galeen boodatti. Gadi ba'ees ni jiraata. Nyaata isaaf barbaachisu ni argata. Akkuma hoolonni nyaata gabareen tokko yookiin immoo
qabeenya isaa yookiin hoolota isaa funaasisee yookiin tiksee ni galcha. Galcheetis ganama yoo bariite yookiin immoo erga galcheen boodas deebisee ni yaasa. Maaliif hoolonni sun kan isaati kaa hoolota isaa keessaa yoo badde akkamitti akka inni barbaade argatu akkamitti akka isa marartu ni beeka gaa gabaree sun qabeenya isaati. Waaqayyos nuti qabeenyi keenya Waaqayyo ta'uusaa beekne Waaqayyo nuti irraa jalaa irranne inni nungatu nu barbaada waan ta'eef jechuudha. Gooftaan keenya addunyaa kanarratti yookiin immoo gara addunyaa kanaa kan dhufe inni haasaba Waaqayyo qabeenya addunyaa barbaadee miti. Inni haasaba Waaqayyo beekumsa addunyaa barbaadee miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kan dhufe inni sanyii Addaam hunda bilisa baasuuf yookiin fayyisuudhaaf inni hoolota isaa eeggachuudhaaf inni hoolota isaa kunuunsachuudhaaf inni hoolota isaa ibidda keessaa baasuudhaaf gara addunyaa kanaa kan dhufe malee yookiin immoo waan biraatiif hin dhufne. Nuti kan hubachuu qabnu isa kana yaa saba Waaqayyoo. Tiksee gaariin anaa, tiksee gaariin lubbuu isaaf hoolota isaaf ni kenna jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irratti jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tiksee gaariin anaa, tiksee gaariin lubbuu isaaf hoolota isaaf ni kenna jedhee dubbata jechuudha. Egaa tiksee gaariin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uu hubachuu qabna. Tiksee gaariin immoo lubbuu isaa hoolota isaaf ni kenna jedhee dubbatee jira. Gooftaan keenya samiirraa dhufee addunyaa kanarra naanna'ee nu barsiisee nu hubachiisee foon isaa garuu dabarsee inni warra Yihuudootaaf kenne jechuudha. Warra isa hin beeknetitti jechuudha. Inni nuuf jedheeti kan kana hunda ta'e, nuuf jedheeti dhiiga isaa kan lolaase hoolota isaatiif jedheeti. Yaa saba Waaqayyoo hubachuu kan qabnu isa kana. Tiksee dhugaan otoo hin ta'in bitamee kan eegu hoolonni isaa kan isan beekne ni jiru. Yeeyyiin hoolotatti dhufuun yommuu argu warroonni hoolota isaan taane hoolota eegna jedhanii hoolota isaa eegna jedhanii yoo yeeyyiin itti dhufu garuu kan jalaa dheessan, kan jalaa fiigan, kan jalaa baqatanidha. Yeeyyiin hoolota butatee warra hafan bittinneessee biraa deema. Egaa asirratti warroonni yeeyyii ta'anii hoolota eegna yookiin hoolota qabna jedhanii deeman garuu gaafa hamaan tokko itti dhufe ni baqatu, hoolota kan gatanii deemu. Warroonni addunyaa kanarrattis kan addunyaa fakkaatanii yookiin immoo tiksee hoolotaa fakkaatanii gaafa yeeyyii yookiin diinni itti dhufe gaafa qormaanni itti dhufe gatanii bittinnaa'u, gatanii dheessu jechuudha. Namoonni baay'een ani tiksee hoolota saniiti, ani eega hoolota saniiti yoo jedhu gaafa qormaanni guddaan itti dhufe hoolota san gateeni dheessa jechuudha. Tiksee dhugaa fakkaatee garuu tiksee dhugaa miti. Inni yeeyyii waan ta'eef, inni hattuu waan ta'eef, inni saamaa waan ta'eef jechuudha. Har'as addunyaa kanarratti ani tiksee hoolotaati jedhee yookiin immoo saba sanan barsiisa yookiin saba sanan hubachiisa jedhee garuu gaafa qormaanni itti dhufe gaafa karaa garaatiin itti dhufe hoolota san gatee ni deema. Har'a eenyu cimee dhaabbata laata? Iyyoob bir cimee dhaabbate bir inni Waaqayyoof amanamaa ta'ee Iyyoob nama cimaa ture, nama biyya gara kara bahaa keessaa isa nama cimaa ture. Inni garuu Waaqayyo isaan ganne sangaa cimdii 500 jalaa dhuman inni gateen hin deemne Waaqayyo isaa faana dhaabbate. Inni gaala 3,000 yoo dhabu inni Waaqayyo isaatirraa fagaanne, inni hoolota isaa yoo dhabu inni Waaqayyo irraa fagaanne, inni ijoollee isaa yoo dhabu inni Waaqayyo irraa fagaanne, qaamni isaa yoo murame ciccitu inni Waaqayyo irraa fagaanne biriyyuuf yaa saba Waaqayyo. Eessa san tiksee gaariin akka Waaqayyoo fakkaatti Waaqayyootiin yookiin immoo hojii Waaqayyoo hojjetee kan darbe jechuudha Iyyoob. Har'a garuu tiksee Waaqayyoon nu tiksee darbe yookiin nu eege har'as kan nu eegu borus kan nu eegu. Har'a oo akkasitti ol eegaa jirra yaa saba Waaqayyoo. Har'a ol gorsaa jirra, har'a ol jajjabeessaa jirra, walii keenya ol yaadachaa jirra. Waaqayyo irraa hubachuu qabna yaa saba Waaqayyoo kan inni nu barsiise. Waaqayyo waa hedduu nu godhe jechuudha. Tiksee gaariin anaa, ani hoolota koo beeka, hoolonni koo sana ni beeku jedhee kan dubbate kana. Abbaan akkuma ana beeku anis abbaa koo nan beeka jedha. Abbaan akkuma ana beeku anis akkuma abbaan beeku anii fi hoolonni koo
wal beekna jedha. Egaa lubbuu koos hoolota koof nan kenna jedha. Egaa warri golatti galan malee hoolota kan biraan qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warroota golatti galan malee yookiin immoo isa duukaa bu'an malee hoolota biraan nan qaba jedha. Isaanis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoolota biraan nan qaba. Isaan immoo yaasuun anaaf ni ta'a. Sagalee koos ni dhaga'u. Walitti karra tokko ni ta'u. Tikseen isaanis tokko ni ta'a jedhee dubbatee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 16 irratti yoo dubbifne jecha kana ni arganna. Warri gola kanatti galan malees hoolota koo kan biraa nan qaba. Isaan immoo yaasuun anaaf ni ta'a. Sagalee koos ni dhaga'u. Walitti karra tokko ni ta'u. Tikseen isaanis tokko ni ta'a jedhee dubbata jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ni qaba hoolota isaa gara bittinnaanis ni yaammata. Kan ushedhanii jiranis yaame ni barsiisa. Jecha isaas ni gorfata. Tikseen isaa akka ta'e nu hubachiisa jechuudha. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa baay'ee waan nu godhe waan ta'eef isa faana duukaa buunee jiraachuu qabna. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee waan naan kennuuf abbaa koo na jaalata. Homtinuu lubbuu koo ana duraa hin fudhatu. Anumatu ofii kootii kenna malee ani lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf immoo deebisee fudhachuudhaafis aboo nan qaba. Abboommi kana immoo abbaa koo biratti fudhadhee jedhee dubbatee jira jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa asirratti waa baay'ee kan hubannuudha. Asirratti waa baay'ee kan barannuudha. Sababa Waaqayyoo baay'een isaanii hafuura hamaatu isaan keessa jira. Qalbiin isaanii dabarsee maaliif isaan dhaggeeffatu jedhee dubbata. Egaa namoonni baay'een hafuura hamaatiin qabamanii yookiin qormaata diiyaabiloosiin qabamanii yeroo rakkatan yeroo dhiphatan ni argina. Kana hunda keessaa waan gaarii kan nu kennu, waan gaariitti kan nu qajeelchu, mana isaa keessa kan nu jiraachisu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Har'a yaa saba Waaqayyoo odoo fudhannee tokkoon namaa kan hoolaa qabu yookiin kan horii qabu tikseen isa barbaachisa. Tikseetu eega. Tiksee sun immoo mindaa barbaaduu danda'a, nyaata barbaaduu danda'a, uffata barbaaduu danda'a, mana barbaaduu danda'a, kan keessa rafu jechuu yookiin kan keessa galu. Kanaafuu tiksee saniifis immoo kaffaltiin kaffalamu ni jira. Waaqayyoof garuu kaffaltii kaffalaa jirra yaa saba Waaqayyoo. Waaqayyoodha beer kan nu kaffalaa jiru. Waaqayyoodha beer inni tiksee gaarii ta'e osoo jiru osoo nu eegu kan addunyaatti nu kaffalaa jirra. Waaqayyoof garuu dhuguma aarsaan nuuf oole. Oolmaa inni nuuf oole yaadachaa jirra yaa saba Waaqayyoodha. Waaqayyo beer kan nu nyaachise kan nu obaasee nu jiraachise isaa beera. Macaafa faarfannaa Daawit boqonnaa 23 akkana jedha. Faarfannaa Daawit jalqabaa kaafnee yoo dubbisne inni marga lalisaa keessa akkam boqadhu ni godha. Inni marga lalisaa keessa akkam boqadhu na godha. Gara laga itti aara galfatanittis na geessa. Inni lubbuu isaa anatti ni deebisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeela irras na gaggeessa. Ani bowwuu dukkanaa sodaachisaa keessa yoon deemeyyuu homaa anatti hin dhufu jedhe. Inni sodaadhu ati na wajjin jirtaa. Ulee keetii fi dhaabbanni kee ana na jajjabeessa jedhee dubbata jechuudha. Egaa as keessatti waa hedduu barannaa saba Waaqayyoo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hammam akka nuuf yaadu, marga lalisaa keessa akkamitti akka nu jiraachisu, odoo nu dhukkubee osoo dhukkubbii mataa nutti dhufee akka sodaanne hin dhumne akka nuuf ta'u nutti hima jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Otuma warra ana cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf ni dhiyeessita. Mataa koos dhadhaa ejersaa ni dibda. Xoofoo koos guutee irra ni dhangala'a. Eeyyee bara jireenyaa koo hundumatti gaarummaa kee fi arjummaa kee ana duukaa ni bu'u. Guyyoota kan hundumaafis mana Waaqayyoo keessa nan jiraadha jedhee dubbata. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos oolmaa akkanaa tola. Daawitiif
oolmaa akkanaa toole ani homaayyuu sodaadhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos marga lalisaa keessa na jiraachisa nyaata yoo doon dhabee inni naaf kenna dhukkubbiin mataa doonatti dhufeeyyuu homaa sodaadhu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nan qaba jedhee Daawit abdii kanaatiin deeme ni hoolaa taarra waaqayyo qabna humna waaqayyootiin ni jiraanna abdiin keenya isa jireenyi keenya isa jennee warroonni deemnu jirraa laata maaliif abdii keenya waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya keenya waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa keenya waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf fayyina waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni kan nuuf oole lakkoofneef finnu yaa saba Waaqayyoo inni hoolota isaanii jaalata tiksee gaariin ana jedha tiksee gaariin ana jedha har'a yaa saba Waaqayyoodha nuti kan Waaqayyooti jenneetuma afaan guutuudhaan oo dubbannee beekna laata ati kan eenyutu oo jenne abbaa fooniin irraa uumamne yaafna beriyaa saba Waaqayyoo ati kan Waaqayyooti ani kan Waaqayyooti hojjennee beekna laata guyyaa tokko maaliif tiksee gaariin isa waan ta'eef ani hoolota koo nan beeka hoolonni koo na beekan jedheera waan ta'eef nuti hoolota yoo taanu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo tiksee isaati tiksee keenya jechuudha kanaafuu nutis immoo akka fedha keenya itti osoo hin taane akka fedha isaatitti akka jiraannu fi nutis immoo Waaqayyoon eegamnee akka jiraannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u kakaasee kan jalqabsiisee kan xumursiise galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluuf galanni fannoo isaatiif galanni deessoo haadha isaatiif galanni ergamoota duukaa bu'oota raajota toloota isaatiif yaa ta'u Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 14 tiksee gaariin ana ani hoolota koo beeka hoolonni koos ana beeku jedha.